keenya dhandhama oduu har'aaf qabnu keessaa hoogganaan garee riphxee loltoota faannoo gameessi Iskindir Naggaa gareensaa haala biyyattii keessaa ilaalchisuudhaan gamtaa Afrikaa, IGAD, gamtaa Awurooppaa fi Embassy United States kan Itoophiyaa keessaa waliin wal argee mari'achuusaa dubbate. Riphxee loltoonni Ruwaandaan deeggaraman gara magaalaa guddittii Koongoo Baha Goomaa erga seenanii guyyaa tokko booda reeffi namootaa daandii magaalattii irratti faca'ee ka tureef hospitaalonni dhukkubsattoota madaa qawweef dhukaatotaan miidhaman kan guutaman ta'uu tokkummaan mootummootaaf dhaabbileen gargaarsaa biroo kibxata har'aa beeksisaniiru. Amajjii 28 bara 1986 guyyaa har'aa rookeettiin hawaa magaalaa Keep Canaveral Floriidaa keessaa lafaa kaatee sekondii 73 booda dho'uudhaan barsiistuu Kiristaa Mekooliif dabalatee hojjettoota irra turan 7 galaafatte. Oduulee kanaaf kanneen biroo bal'inaan sagantaa keenya idilee keessatti itti deebina.